Email namootan email duraa baden isin agarsiisa. Email duraa bade yookiin bilbila biraatti jijjiirratta yookiin email remove duraa ta'e akkamitti akka deeffattan isin agarsiisa. Viidiyoo kana share godhaati sheeka wayii biraanis gahaa namni akkasii keessa nama gaafachuu illee qaanfata. Kanaafuu sheeka wayii biraanis gahaa ofiifis itti fayyadamaa. Anamma gaggabaabseen isin agarsiisa akka asirratti daqiiqaa 5 malee eeyyamamu waan ta'e jennaan. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa Gmail keessan tan isin Gmail jechuun asa kana garuu bakka feetanii seenuu dandeessan isin. Ana amma waan naa mijaa'uuf akka isaan hin seene siitingii tuqeetan asirra gaa email hin qabdanuu fi fakkeenyaaf ana amma email keessaa qaba add account Googlein tuqa obsaan na eeggadha. Asirratti wanni guddaan asirratti isin hubachuu qabdanu tokkoffaa email or phone number isa jedhu kanarratti email keessa naxxani yoo email sana ammoo hin beekne yoo email sun quxurii qaba of keessaa quxurii fakkeenyaaf anamma riyoo shaafii yoon jedhe riyoo shaafii gizeen jedhe ga'e quxurii 3 yookiin 2 ofirraa qaba haga 3 firii 3 firii 4 jechuudha. Aslan yoo email sana hin beekne yoo email sana hin beekne kuno forget email isiyeettu kanaan deeffattani. Kana deeffachuudhaaf immoo dirqama sila lakkoobsa 2 step verificationin lakkoobsitti galuu qaba. Waa'ee lakkoobsa isin barsiiseen ture. Lakkoobsi duraan itti galuu qaba. Lakkoobsa keessaa qabaachuu qabdani. Kanaafuu yoo lakkoobsa keessaa qabaatan email bade sana email sana maqaa yoo dagattan ta'e yoo lakkoobsa isaa dagattan ta'e email sana deeffachuuf forget email isiyeettu tuxxanii sana booda lakkoofsa isin gaafata lakkoofsicha itti galchitanii sana booda lakkoofsa gizee itti galchitanii kaatanii maqaa isin gaafata maqaa keessan itti galchitanii sana booda koodii isinii fida email keessan isiniif deebi'a. Amma immoo email keessan maqaa waan beektanuuf email or phone number isa kanarratti anamma email kiyyan galchaa riyoo shaafii email kiyya badeen galchaara. Riyoo shaafii gizeen jedhee ka'e 17 naa kenna jira sila waan ta'e keessan 17 miti keessan waan fedhe ta'uu danda'a nama 17 gmail.com jedheera. Amma email kiyya itti guuttadheen jira. Email or yoo email hin qabne lakkoofsa itti naqadhu kan jedhu kanarratti ani email kiyya waan beekuuf itti naqe sana booda next gootan. Ifa siniif ta'e akkeessatti wanni guddaan isin yaadachuu qabdan akkeessatti jechuudha. Kanaafuu TikTok irratti dafee fixa waan ta'eenaan ittan fufa barumsa kiyyaa next gootan. Ni beektan jedhee yaada waan kanaa. طيب أسرت باسبورت دينا قافت أما إيميل كي يديبيو في والله إيميل كده جرو أما إيميل ما تعرف أنت ناقص نقدر شيء سويده. طيب باسبورت دين كي يا ريو جرا أنا نقول بوانته إنن إلى على إسن إلى على شيء سويده تاني ريو لما مي إلى على نفاري فما ريو لما جد رامتي وانا خنا إنت قوت تقول لما سدي. طيب أما تقول لما سدي جد نيكس تنقولا أكاسو ما ندور فتاني سين. Aslan yoo viidiyoon kun TikTok irratti kan irratti guban ta'e kaampaaniin waan email kan irratti guban waan isaa hin beekne gama YouTube isiniif maxxansa gama Facebook jechuudha. Next goona amma email kiyya ni deebi'a moo hin deebi'u walumaan laalla. Tayyib email kiyya deebi'ee jira jechuudha. Yes immoo skip goota jedhee an amma skip hin godhu yes hin godha. Maaliif email kiyya na deebi'ee jira amma yes hin godha. Eeyo email kiyya ayagirii gizeen godhee email kiyya qaxxitaatti naaf deebi'ee jira dhibbatti. Tayyib maqaa email kiyya beekaa paaspoortii beekaa fannaa deebi'e. Ifa siniif ta'e amma email kiyya naa deebi'u arragaaggattanii jirtanii. Amma email kana namuma agarsiisuu jedheen bane email bade amma kun email bade email bilbilatti jijjiirrachuu kana amma xiqqoo si eeggadha amma fixutti kana obsaan eeggadha. Akkuma argaa jirtan Google irra galaa jira jechuudha. Amma daqiiqaa 3 eegeera TikTok irratti waan irratti dhaabbatuuf xiqqoo addaan hin kutaa. Argaa jirtan email riyoo shaafii 17 jedhu deebi'ee jira. Sila hin jiru kun deebi'ee jira. Indegana ammas na eegaa. Asirratti irra deebiin wanti isin barsiisu yoo sila hin qabne email keessa yoo hin beekne forget email isiyeettu kana rukuttani. Forget emailii kana lakkoofsa isin gaafata. An amma forget emailii kana yoon tuqee lakkoofsa mul'isaa lakkoofsa TikTok irratti hin guban kiyyafaa sekoondii tokko naa dabarfachuu hin danda'an ni guban jechuudha. Kanaafuu forget email isa jedhu kana rukuttanii dabarfattani. Dabalataan immoo yoo akka carraa kan isin viidiyoon kun isiniin galle ta'e profaayilii gadhuxxaniiti YouTube Riyoo Show jala dhaxxanii ilaaltani. Kanaafuu forget emailii kan achittan barsiisa. Warri email keessa maqaa beektan immoo kunoo email or phone number isa jedhu irratti rukuttanii akkuma amman deeffadhetti deeffattani paaspoortii keessanii itti guuttanii. Yeroo paaspoortiitti eeggadhaa obsaanii. Aslan asirratti next godha warra paaspoortii hin qabneefan isin agarsiisa. Email sun waan keessa jiruuf error natti bobeessee jira.
gizee dhaxxanii email kana itti guuttatanii kaatanii yoo achi keessatti paaspoortii hin beekne forget bakka rukuttee dabarfachuu dandeessanii warri TikTok isinirratti dhaabbatee jira gara YouTube. Akkasitti itti guuttannee kaane amma ni kistiin godha amma paaspoortii fan deemaa ammaan paaspoortii isin agarsiisuufan asirratti gaafii lama isin gaafata. Paaspoortii yoo beekte asirratti galfata yoo hin beekne immoo forget isintu kana rukuttani. Ifa isiniif ta'e warra paaspoortii hin beekneefani amma forget isin kana rukuta ammas paaspoortii sana dhiise email itti guuttadheera miti. Email itti guuttadheera miti amma warra paaspoortii hin beekne forget paaspoortii iseetu kanadha. Rakkoo tokko rakkattanu kanaan booda A2NT shabakan kiyya addaan dhaabbate. Amma akkuma argaa jirtan kana lakkoofsa dhumsa 74 irratti koodii naa dhufa jechuudha. Dhumsa 74 kana. Ifa isiniif ta'a miti dhumsa 74 kanarratti tikistiidhaan immoo kooliidhaan siifa dhufu jechuun gama miiseejii si dhufa moo barreeffamaan siifa dhufu jedha. An amma quxurii naaf ergan waan ta'e si gama bitaa kana rukuta. Amma quxurii annaa ergan dhaggeeffadha. Dhaggeeffadha. Naa dhufee jira jechuudha. Koodiin lakkoofsa dhumsaa 74 irratti naa dhufee jira. Warra paaspoortii hin beekneef kun. Ifa isiniif ta'e amma itti naqadhee sin agarsiisa isinuma biratti. Xayyib koodii nama naa dhufee sadii shan sadii torba sagal tokko. Xayyib paaspoortii keenya deebi'amoo hin deebi'u mee walumaan laallagaa. Paaspoortii kana amma kan inni gaafataaru haaraa itti naqattamoo iskip kootee dabarfattee bakka biraatti jijjiirrattaa jedhe. Ifa isiniif ta'e asirratti yoon fedhee paaspoortii haaraa itti naqee diijitii 8 asirratti dabalee isa konfarmii kana irratti isuma olii kana guutetti asitti guutee sana booda seef paaspoortii kan jedhu rukuta. Yoon paaspoortii hin fedhe immoo iskip kunoo gamaa bitaa rukutee dabarfadha. Kanaafuu an iimeela kana itti fayyadamu waan hin feeneef waan iimeela kana hin feeneef hin fedhu itti guuttachuullee hin fedhu dhiisuullee hin fedhu. Amma yoon fedhe itti guutee sin agarsiisa. Amma riyoon jedha paaspoortii kiyya jechuudha. Riyoon jedha riyoo 1 2 3 4 5 6. An amma zimmeetuma sin agarsiisuuf malee akkanatti hin guuttattan isin paaspoortii waan akkanaa itti guutte itti dabaltan jechuudha. An amma sin agarsiisuun waa 6 jedheera. Ammas riyoo maali isuma gaaraati jechuudha. 1 2 3 4 5 6. Isuma gaaraatti guuta. Amma akkanatti guuteera miti kunoo seef paaspoortii iseetu kanatti rukutee seefii itti godha. Paaspoortiin kiyya jijjiiramee jira. Aslan wanni guddaan isin beekuu qabdan lakkoofsuma keessaan dhabinaatiin. Lakkoofsuma iimeeli keessaan dhabinaa malee lakkoofsuma of hirkaan dhabinaa malee fedhu iimeela baduu fedhu haa jiraatu wanta akka wanni isin irra fiduu tokko danda'u hin jiru. Kanaafuu isin lakkoofsuma keessaan dhabinaa. Feesbuuka haa ta'uu YouTube wanna fedhe keessaa lakkoofsuma dhabinaa isin. Lakkoofsa dhabnaan salaamu alaikum dhabdanii jirtan. Isiniif ifa ta'e irratti fakkaata. Egaan kabajamtoota hordoftoota kiyya. Waa'ee iimeeli kana garuu kana irratti namni isiniif hin galle amma deebi'aa gaafadha rakkoon qabu. An iimeela kana remove godhee isin agarsiisa amma hin fedhu iimeela kana maaliif hin fedhu waan ta'e jennaan. Isin agarsiisuuf an beekaa akkas godhe malee hin fedhu kan biraa qaba waan ta'e jennaan amma keessaa baay'ateen isin agarsiisa iimeela kana remove godha. Iimeela hin feene kana asumaan ulaaltan hime. Iimeela hin feene kana remove hin godha ammaan kunoo asuma keessan seenaa obsaan eeggadha. Ganaa seefii godhaaran achirratti jarri dhiifama. Kunoo ammaani kunoo Gmail kana keessa seenetaa remove godhee isin agarsiisa. Warri remove illee hin beekne kana keessa baruu dandeessan jedheetan yaa abdii qaba. Obboleewwan kiyya. Obsaan eeggadha bara jawaalli ariifataa jira. Dhuftanii kunoo as tuxxanii tuqa sarara sadii gaara kana tuxxanii akkas ol harkiftanii siitingii tuxxanii dhiifama bilbilisuuta suutaan fida. Kunoo amma ani iimeeli kiyya gaayoo isin dhoskellee kunoo isa 17 kana gubuun barbaada waan ta'e naan isuma irratti rukuta kunoo. Sana booda tuqaa sadii gaaraan rukuta. Sana booda manage account isheetu kana rukuta. Sana booda iimeeli hundumaa sitti naa fida. Ifa isiniif ta'e iimeeli hunda keessaa an ilaalee sanarratti tuquun qaba quxurii asila akeekkadhe. Iimeeli keessan kan biraa fedhatatti hin gubinaa asirratti. Iimeeli kam gubuu fedha miti an amma isa 17 kanaaf gubuun fedha waan ta'e naan isa irratti rukuta. Sanaafuu remove account. Salaamu alaikum gubeen jira iimeeli achi keessaa jechuudha. Iimeeli kiyya warra agartan kun gubeen jira bakka.
email kiyya kaan malee kaan arguu hin dandeessan gonkumaa. Kanaafuu obboleewwan kiyya rakkoon email kanattu lakkoofsa keessaa qabaannan furmaata argata isiniin jedhaa. Nagaan naa jiraadhaa galatoomaa. Waan kana irratti waan isiniin galin gaafii keessan ammas kaa'adhaa. Yalla.